Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota haadha kootu warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuuna jirra jirtu bakka jirteetti nageenyi rabbii sifaanaa jiraatu annagaa kooti galata rabbii bakka jiraatte isiniin jechuun barbaada. Har'aa eenyurraa dubbachuu dhufte naan jechuun keessa hin oolu kaleessa viidiyoo ayyuurraa dalageen ture koomentii sanarratti yaada tokko kennaa turtanii jechuudha. Yaadi isin kennitanii ani ayyuudhaaf gaddeetan dubbadhe ani yeroo hundumaa jechuudha yoo Sa'idoon balleesse Sa'idoon lola yoo ayyuun balleessite ayyuullee lola yoo sumayyaan balleessite sumayyaallee lolaa jechuudha. Lola isa intini biti akkuma argitan kaan argitu asirraa argaa jirtu waan ta'eef saniif ani miidhama ayyuun dubbadhe jennaan maallaan jettani koomentii jalatti baga ishoo jaarsa namaa fudhattee baga miidhamte isheetu fiigee dhaqeetu jaarsa namaatti galee jettan. Maala gootu ree jaallatte kan maala gootu maal ishee bichaa kan jaarsa namaa fudhatu guuteen jiru baay'een guuteen jiru kan jaarsa namaa fudhachaa jiru. Hedduutu guutee jira jechuun kan namni baay'een dubbatu malee hedduun jaarsa namarraa fudhachaa jira isin hin beektan malee maal seeduunaan umu furaayilirraan fudhanne reedii waan bareeduuf jechuudha. Waan amalli isaa nama hawwatuuf bifi isaa nama hawwatuu fi suudinaan morma qabdirraan fudhatte suudinaan fudhanne. Okay, kan biraa immoo dhiisi fagooyyuu dhiisi inni qaata ture. Mubeenii lukirraa cite Saa'udii keessatti jaartii lama fuudhe otuunni na laal mubeen jechuun mubeenii waggaa 5 duratti jette jaartiin isaa rikoordii isaa dhaggeeffataniitu feesbuuk irratti jechuun feesbuuk irra gadhiistee jirti tiktook irra gadhiistee jirti jaartii waggaa 5 ni kaa'idhatee qabaachuu natti dhufanii ebaakaachuu taragaagu akin jedhe anna kodhete viidiyoo waraabara jaartii waggaa 5 ni kaa'idhatee qabu qaba sagalee ishee dhageessanii jirtu eessa Dubaay irraa eenyu Oromoo miti saba biraa saba Amaaraa jette akka isheetti bareedu argitanii jirtu isheetu nikaa godhatee qaba osoo inni nikaa godhatee qabu osoo inni nikaa jechuun nikaa godhatee taanaan baqa jaartii keeti kara gabaabaa nikaa walirraa qabdu taanaan jaartii keeti baqa nikaa godhattee jaartii keetii jechuudha. Jaartii alaalaati waan ta'eef kan seerri beeku kan maatiin beeku kan firri beeku kan obbolaan beeku kan haati beektu kan abbaan beeku nikaa godhatee qabaa jechuudha. Dubaay irraa as taayetu Dubaayitti nikaa hidhate saba biraayyuu haa taatu saba kamiin iyyuu haa taatu jaallateera taanaan isaaf taatee jennaanitu fuudhee jechuudha. Okay. Akka inni jaartii nikaa godhatee qabu hin beekti. Akka inni nikaa godhatee jiru itti himee jira. Osoo beektu Mubaarikitti jaarsa irraan fudhanneere Mubaarikii irraan fudhanne intaloon Suudii keessaa biyyuma tokko isheenis jimmaadhuma. Utuun akka inni nikaa godhatee jiru osoo beektu irraan fudhanne isheen fudhatteetti moo fudhanne? Ilaal isheen immoo mucaa dhiiraa tokko iyyuu qabdi jedhan. Mucayyoon isheen ammaa kun Mubaarikitti heerumteetu abbaa mana gadhiistee mucaa tokko qabdii jedhan. Isaan nagee koomentii sabboontu jalatti barreessite ijoolleen koomentii sabboontu jalatti tu'an iccitii kanan beekun ture viidiyoo Mubaarikitii fi viidiyoo isheen waraabee tokko irraa fidee gadhiisee jechuudha. Gaafa isheen afilaa gootee fi gaafa isheen sapiraayisii gootee fi maanni maqaansaa isattiin warri miilli cite kun ittiin utaalan tokkon beektu mini isa bittee fi uffata bittee fi abaaboo bittee fi dhuftee jechuudha. Dhuftee jennaan viidiyoo sana waraabee gadhiisee jennaan ati faana dabatteen teessuu maa gurbaa kana jala fiiddaa ati haadha ilmaati miti haadha dhiiraati miti maa maqaan balleessita jedhaniitu ijoolleen biyya isaanii ijoolleen ganda isaanii koomentii koo jalatti barreessan koomentii sana yoo hin sobda jettanii viidiyocha jala seenee baasee isiniif maxxansaa jechuudha. Viidiyoo akkas jettee barreessite jechuudha. Yeroo mubeenii lukirraa cite sana keessa naannoo ji'a afuriiti naaf fakkaate naannoo ji'a afurii keessa jechuudha. Barreessanii ennaan iccitii sana dhageen hin callisanii isanii ani gaasilaa bahin dubbadhaan viidiyoo waraaba malee achirratti malee isheenuu jechuu na dhaggeeffadhu isheenuu jechuu osoo beektu utuu inni nikaa hidhatee jiru beektu irraa fudhatte Suudii kana keessatti mucaa wajjin taphachaa kibbee achi bu'anii makiinaa qabatanii mucaa walii gadi achi buutee fuuchaa turte jechuudha. Utuu inni jaarsa qabu beektutu isheen irraa nikaa hidhatte jechuudha. Amma lama fuudhe lammeeffate fuudhe. Karaa seera qabeessaatiin lama fuudhee jechuudha. Amma kani ayyuu maal tadda godhe
kan ayyuu fi kan sumayyaa maalta godhe kan adda isaan godhe sumayyaa waan hin iyyamneefitu adda ta'e. Mucayyoon amma mubaarikiin fuudhe maal jette gaa iyyamsiiseetu jaartii isaa iyyamsiisee anis beekaafanii itti heerume rakkoon qabu ammayyuu shariyaan keenya afur ajaja waan ta'eef haga hafurii haa fuudhu rakkoon qabu ani iyyameefi jira jette. Ilaal sumayyaan waan hin iyyamneef dubbii ta'e malee sa'idoonii fuuchuunsaa haga hafurii fuuchuunsaa seera qabeessa bulchachuullee hin danda'a ofillee hin danda'a afur miti kudhanii ol fuudheyyuu bulchachuu hin danda'a jechuudha. Kanaafi jaarsa namarraa fudhatte jettanii arrabsina. Bori isinirra waan ga'uun beektan keessattuu ijoolleen shamarranii afaan hin badinaa. Amma isin daa'ima ijoollee ola deemaa jirtu. Gana wanti baay'een isin eeggate gana heerumtanii bultiin isinii ta'a isiniin ta'uu gana waa hunda itti deemtanii hubattu. Kanaaf yootu waa hunda itti deemtanii gana hubattanii gana deessu. Gana waa hunda isin fuuldura jirame isa fuuldura keessan dura jiru ilaala. Isiniin ba'u yoo baate wanti namatti kofaltu, wanti nama cabsitu, wanti nama arrabsitu si yoo ba'u baate ilma keetiitiin ba'uu danda'a. Mucaa keetiitiin ba'uu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu mudaa namni qabu tokko mudaa isaatti hin kolfin, mudaa isaa dhoksuuf, ashaguuf, iccitii isaa dhoksuuf yaali. Malee bakkee baaftee hin saaxilinii jechuudha. Ijoolleen Oromoo keenya immoo keessattuu wal miidhuu, wal baddaluu, wal saaxiluu, bakkee wal baasuu malee namni iccitii walii dhoksuu hin jiru. Addunyattii bor irraa badduuf jecha, addunyattii bor dhiistee deemtuuf jechatu ilmi namaa wal saaxilaa, wal arrabsaa jechuudha. Kanaafiyyuu ayyuun heerumuun badii hin qabdu jechuudha. Sanuu isheen ilma intala kiristaanaa taate inni ilma musliimaa ta'e isheen kun akka isheen itti ajjabattee isa kabaja isaatiif ajjabattee sharraxatteetu deemti jechuudha. Kanaafiyyuu jajjabeessuu qabdu malee arrabsuu hin qabdanii dhimma isheetii maarreedhaan jedhina. Bakka isheen miidhamtetti miidhama isheetiif dubbaddaa. Bakka isheen balleessitetti badii ishee irratti dubbadda. Badiin kee kana kan amma yeroo baay'ee agarre yeroo isheen balleessitu badii ishee dubbadha. Yeroo isheen miidhamtu immoo miidhama ishee dubbadhaa jechuudha. Kunuuf Oromummaa waan walitti qabnuufini irraa dubbadha malee qorra kan ta'e hagas marayyuu hin dubbadhu jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaan waan argitanii fi waan jettan adda baafadhaa jedha. Waan haasoftanii fi waan dubbattan adda baasaa dubbadhaatii beeka. Waan boritti gaabbitan, waan boritti qaanfattan hin dubbatinaa jechuudha. Isinii jechuu barbaada. Asumarraan Rabbiin abbaa mana gaarii isiniif haa kennu. Ijoolleen dubaraa sichi heerumaa jirtanii yookaanis immoo ganaa heerumtanii Rabbiin abbaa manaa gaarii amala qabu, kabaja qabu, abbaa manaa ijisaa achi fiigee isin fiinne isiniif haa kennu. Maaliif abbaan manaa yoo amala badaa qabaate yoo amala gaarii hin qabaatini borii isin cuggaarraa keessatti isin gubata jechuudha. Yoo abbaan manaan keessan gaarii ta'e amalli isaa bareedaa ta'e bakka deemutti kabaja qaba, bakka ba'utti kabaja qaba, dhalaa namaan ilaalu ta'e, dubartii namaan ilaalu ta'e isinillee qalbiin keessan nagaa ta'aa jechuudha. Waan dhukkubsattaniif waan aartaniif hin qabdanii jechuudha. Addunyaa kanarraa jechuudha kan akka jaarsaa si aarsu hin jiru. Obbolaa kee itti aaruu hin dandeessu. Obbolaan kee yoo si miidha yoo si arrabsa itti aaruu hin dandeessu. Firri kee yoo si miidhe yoo si aarse daqiiqaa 2-3 itti aartee dhiista aaruu hin dandeessu. Garuu jechuudha kan abbaa manaa inuma si gubaa miti inuma si barbadeessa. Garaa keetti madaa ta'e afaa jechuudha. Kanaafiyyuu ani du'aa kan isinii godhu abbaa manaa Rabbi qajeelche. Abbaa mana amantii isaa kabaju, abbaa mana diinii islaamummaa beeku, abbaa mana kabaja namaaf qabu, maatii isaatiif kabaja qabu, obbolaa isaatiif hundumaaf kabaja kan qabu, saba isaa biratti jaallatamaa kan ta'e Rabbiin isiniif haa kennu. Wallaahi laazim kan akka abbaa mana garaa nama gubu hin jiru jechuudha addunyaa kanarraa. Akkasumas ijoolleen kiristaanaa kan waaqa isaa dhaga'u, kan uumaa isaa waaqeffatu, kan yeroo hundumaa tajaajilu yookaan masmurii waa hundumaa siin guutuu kan ta'e kan Rabbii isaa sodaatu, kan waaqa isaa sodaatu hunduma isaa Rabbiin wal qixxeessee isiniif haa kennu isiniin jechuun barbaada. Wallahi addunyaa kanarraa kan akka abbaa manaatti si aarsu hin jiru, kan akka abbaa manaatti ati itti aartu hin jiru. Waan xiqqoo irratti qabda bakka. Otoo obboleessa kee ta'e hin dhiistaaf garuu isaaf hin dhiistu waan isaan beeku malee waan xiqqoo irratti qabdeetu hin tuttuxa. Kanaaf iyyuu jennaani Rabbiin abbaa manaa isiniif haa qajeelchu. Warri dhiiraa yoo na dhaggeeffattan illee jechuudha shamarratti irra guddeessa na dhaggeeffata. Shamara amala qabdu, shamara kabaja beektu, maatii keetiif kabaja laatte, siif kabaja laattu Rabbiin siif haa kennu isiniin jedha. Shamarri keenya amala keessan eeggadha. Maatii isa kabaja, maatii kee kabaji, isaallee kabaji, bakka abbaa manaatti si eegi, innillee bakka haadha manaatti si haa eegu. Akkasii isiniin jechuun barbaada.
ayyurraa bu'aa xop 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 irraa bu'aa ayyurraa ani deeme irraa bu'aa